Welcome kabajamtoota hordoftoota channel keenya welcome har'a video haaraa practice waa'ee Microsoft Word qabadhee dhiyaadheera. Tutorial guutuu partiiwwan adda addaatti qoodame maalummaa Microsoft Word irraa jalqabee practice MS Word irratti hojjennu guutuu isaa tokko tokkoon gadi fageenyaan kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf channel keenya subscribe, like, share gochuun mallattoo bilbilaa sanatti bu'uudhaan video yeroo eegnu akkasiin bira ga'u gochuudhaan jalqabaa jecha. Microsoft Word banuurraa jalqabee platformii Microsoft Word irra jiru tokkoon tokkoon hunda isaa kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf jalqabuudhaaf akkuma laaltan koompitara kanarratti application adda addaa window kanarratti fe'amee active ta'ee jira. Nu amma kan irratti hojjechuu barbaannu Microsoft Word waan ta'eef koompitara kanarratti ofiisiin Microsoft Word fe'ameera. So isa sana adda baasuuf yoo barbaachisaa ta'e ofiisiin koompitara kanarratti fe'amee moo hin fe'amne laaluudhaan jalqabna. Control panel seenne then start button toora kana control panel jennee asii argachuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo desktop irratti asiin control panel kan jedhu kana click goone asii banuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo start button kanarratti search area kanarratti control panel jennee gaafa search goonu isheen tunuu hiddi karuma reefu sana fuula kana nuu fida. Then program kan jedhu kanarratti click goone amma maaliif step kana deemne Microsoft Word fe'amee moo fe'amne kan jedhu laaluudhaaf jechuudha. Then asirratti click goone program in the future kan jedhu kanarratti click goone sagantaawwan yookaan softwareewwan asirratti fe'aman kanneen keessaa ofiisiin jiraachuusaa laallaa jechuudha. Ofiisiin fe'amuusaa. Then akkuma asirraa isinitti mul'achaa jiru kana maaltu jira asirratti fe'ameera jechuudha. Ofiisiin kunoo asiin Microsoft Vision 2013 fe'ameera. Microsoft Office Professional 2016 fe'amee jira jechuudha. Ofiisiin 2016 fe'amee jira jechuudha PC kanarratti. So amma erga fe'amuu isaa adda baafanne dhaqnee Microsoft Word bannaa jechuudha. Microsoft Word banuudhaaf asii start button kanarratti click goone asitti kunoo maaltu jira Microsoft Word 2016 kan jedhutu jira jechuudha. Ishee kanarratti click goonaa jechuudha bifa kana. Erga fuulli kun bifa kanaan nu banameen booda nuti amma Microsoft Word platformii isaa irratti akkamitti dokumentii create goona practiceewwan hojjechuu dandeenyu dokumentii create gochuu laaluu deemna waan ta'eef asirra fuula kanarra platformii adda addaatu jira asirratti kan laalaa jirtan. Applicationiiwwan Microsoft Word kanarratti maal create gochuu barbaanna kaardiiwwan adda addaa create gochuu barbaanna moo dizaayinii adda addaa create gochuu barbaanna moo kan dura asirratti create dhiifama maal gochuu barbaanna waan jedhu sana kanneen keessaa filachuu dandeenya. Ammatti garuu Microsoft Word blank page bannee platformiin isaa maal fakkaata waan jedhu laaluu barbaanna waan ta'eef asii dhufnee bakka duwwaa kanarratti maal goona blank document kan jedhu kanarratti click goona. Then blank document kan jedhu kanarratti gaafa click goone asii fuula duwwaa kana nu baasee jira. Blank document kan jedhu kanarratti gaafa click goone fuula duwwaa kana nu baaseera. Amma platformii isaa kana guutuu laallaa jechuudha. Eessaa bananne start asii arganneera. Yoo iddoo kanarratti Microsoft Word argachuu baanne all program jennee asii all program then programoota nu banaman kanneen keessaa gadi oofnee maal so'ina Microsoft Word kan jedhu barbaannaa jechuudha as keessa. Operating system nuti irratti hojjechaa jirru kun Windows 10 operating system irratti hojjechaa jirra. Then kanneen keessaa gadi oofnee haga maal argannutti haga Microsoft Word kan jedhu argannutti. Kun asii nama maal jedhaara Microsoft Word 2016 kamareefu arganneesanii jedhu. Yeroo tokko tokko ammoo bifa kanaan nu bahu programma fe'ame sana jalatti dhokatee argama. Yeroo sana maal goona filannoowwan kanneen keessaa Microsoft Office kan jedhu barbaanna kanneen keessaa Microsoft Office kan jedhu barbaanne isa sanirratti click goone sagantaawwan isa jala jiru bannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma Office 2013 jedha. 2013 kanarratti click gaafa goote kun Office 2013 jedha maaltu akka jiru sii baasa. Akkuma sana Office 2016 kan jedhu barbaadde isarratti click gochuudhaan sagantaawwan isa jalatti fe'amee jiru hundumaayyuu display goonee bannaa karaa lamaan kanaan ni bannaa. Amma erga banne jalqaba asumarratti callisneetuma faayilii wayii create goone
faayilii wayii ofii keenyaatti barreessine waa wayii create goone hojjechuun duratti maalummaa yookaan ammoo pilaatfoormiin Microsoft Word maal fakkaata waan jedhu sana laaluun dirqama jechuudha. Namoota jalqabdoota yookaan ammoo faayilii create gochuuf namoota haaraa ta'aniif jalqaba maalummaa pilaatfoormii Microsoft Word kana laaluun barbaachisaadha. So eessarraa jalqabna? Asirraa jalqabna. Faayil bakkee jettu kanarratti. Oofisirraa oofisitti garagaraa fakkeenyaaf oofisii 2007 oofisii 2007 irratti faayil bakki jedhu kun maal jedha? Oofis batan ka jedhu jira. Oofis batan inni jedhu kun filannoowwan adda addaa qaba. Filannoowwan adda addaa kan yuuzariin isarratti yeroo kilik godhu filannoo adda addaa akka baasuuf filannoo adda addaa nu baasa. Garuu oofisiin nuti amma irra jirru kun oofisii 2016. Oofisii 2016 irratti erga baname fuulli isaa akkaataa amma isin ilaaltan kana fakkaata. Jalqaba irratti maaltu jira? Faayil jettu jira, hoom ka jedhu jira, taabiiwwan kunniin design ka jedhu jira, layout ka jedhu jira, reference ka jedhu jira, mailing ka jedhu jira, review ka jedhu jira, view ka jedhu jira. Guutumatti taabiiwwan kanniin asii toora kanarraa jalqabee asiin dhufee kana guutuusaa maal jennaani? Riiban jenneeni waamna. Riibaniin kun maal of keessatti qabata? Hoomii of keessatti qabata, insartii of keessatti qabata, diizaayinii of keessatti qabata, leeyawutii of keessatti qabata, riiferansii of keessatti qabata, meelingii of keessatti qabata. Garuu leeyawutiin isaa oofisirraa oofisitti garaagarummaa qabaata. Garuu wanni inni hojjetu tokkuma jechuudha. Fankishinaalitiin isaa wal fakkaata. Garuu leeyawutiin isaa garagara. Fakkeenyaaf oofisii 2007 yoo fudhatta toora faayil jedhu kanarratti maaltu jira? Oofis bataniitu jira jechuudha. Oofis batanii sanarratti kilik gaafa gootan akkuma faayil bakka jedhu kanatti kilik yeroo gootan asii filannoo adda addaa argattan infoo ka jedhu jira. Ganaa kanneen tokko tokko laalla new ka jedhu jira, open ka jedhu jira, save ka jedhu jira, save as ka jedhu jira, print ka jedhu jira, share ka jedhu jira, export ka jedhu jira, close ka jedhu jira, account ka jedhu jira, option ka jedhu jira. Kanneen maraa tokko tokko laalla. So oofisii amma keessattuu 2010 asirratti kan jiran toora kana faayil jedha. Achi dura ka jiran irratti bakka kana oofis batanii tu jira jechuudha. Ishee sana irratti kilik gaafa goonu filannoo akka kanaa argannaa jechuudha. So kanaafuu pilaatfoormiin kun hoomirraa jalqabee toora kana insartii diizaayin kunniin guutuun isaa maal jedhama? Riiban jenneeni waamna. Riibaniin kun tokkoon riibanii kanaa taabiiwwan hedduu of keessaa qaba. Hoom taabii jira, insartii taabii jira, diizaayin taabiitu jira, leeyawut taabiitu jira, riiferansi taabiitu jira, meeling taabii jira, review taabiitu jira, view taabiitu jira. Tokkoon isaanii kuni taabiiwwan tokkoon kun maal of jalaa qabani? Of jalaa wantoota adda addaa kontentii adda addaa of jalaa qabanii jechuudha. Eenyu jalatti? Tokkoon taabota kanaa jalatti. Taabonni asirra jiran kun hundumti isaaniitu walitti riiban jedhama jennee jirra. Dabalataan tokkoon taabii kanaa ammoo of jalatti fiicharii adda addaa qabanii jechuudha. This insert home or this insert tab have a different features to performing different user operation. Operationii useriin hojjetu barbaadu kamiyyuu home taabiin kun fiicharii adda addaa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf writing style adda addaa of keessaa qaba. Letter size adda addaa of keessaa qaba. Dabalataan kalarii jijjiiruu adda addaa of keessaa qaba. Font size adda addaa of keessaa qaba. Kana tokko laallu hunduma isaatiiyyuu tokkoon practically kan laallu ta'a. Sana dura garuu kontentii isaa guutuu laaluun barbaachisaadha. Maaliif akka isaan fayyadan tokkoon laalla. Kana guutuu maal jenne? Riiban jennee ni jirra. Dabalataan gubbaa kanarratti fakkeenyaaf Microsoft Word kana erga banne asirratti maal nuun jechaa jira? Document 1 nuun jechaa jira. Document 1 Microsoft Word. Faayilii nuti amma banne, Wordiin nu amma banne kun dookumentii tokkoffaadha. Maqaa isaa erga seef gooneen booda gubbaa kanarratti maal nu baasa? Maqaa dookumentii sanaa nu baasa jechuudha. Dabalataan gubbaa kanarratti maal arganna? Ribbons option kan jedhu jira. Asiin gara bitaa mirga iskiriinii koompitara irratti maaltu jira? Wordii erga banne ribbon option kan jedhu jira. Ribbon optioniin kun faayidaan isaa maali? Jalqaba gubbaa kanarratti kan jiran tokkoon isaanii hoomii, insartii, diizaayinii dabalatee kun hundumtuu maal jenne maqaan isaa? Ribbon jennee jira. Ribboniin kun Microsoft Word kanarratti akkamitti display nu ta'a? Dhokatee haa ta'u moo mul'atee haa ta'u moo akkamitti haa ta'u waan jedhu sana kattiin diizaayin goonu. Eenyu? Ribbon option. Fakkeenyaaf kilik goonee haa laallu. Zeen asirratti kilik yoo goone asii
show tab command kan jedhu kana gaafa kilik goonu asirratti kun maal godheera dabalataan commandiiwwan akka nu mul'atu godheera asirratti isinitti mul'ata. Keenyaaf fonti kan jedhu jira asiin paragraph kan jedhu jira commandiiwwan kanneen nu mul'iseera. Tokkoon commandiiwwan kanneen taabiiwwan hundumtuu feature adda addaa of jalaa qaban. Fakkeenyaaf insert taabii gaafa seenne insert taabii feature hedduu of keessaa qaba. Tokkoon kan hundumaan ilaalla. Dizaayiniin feature adda addaa of keessaa qaba. Isaan kanneen show gochuudhaaf kan gargaaru ribbons option jira. Fakkeenyaaf isa olaanu kanarratti yoo kilik goone maal ta'a isinitti akkasinitti mul'atu kana ta'a jechuudha. Gubbaa kanarratti tokkuma ribbaniiwwan jedhamu natti mul'atu. Faayil ka jedhu natti mul'atu. Home ka jedhu hin jiru. Design ka jedhu hin jiru. So isa sana eessaa arganna design ka jedhu kana asitti kun waan akkas ilaalaa jirtan nu jala haguugee jira jechuudha. Kan nu jala haguugee kana kilik goonee arganne jechuudha gara olii sana ol deemne. So as dhufnee isuma kanarratti kilik goonee show godhii jennaan. Zeen show godhi gaafa jenneen akkanatti nu mul'isaa jechuudha. Show nu godhaa jira jechuudha. Dabalataan toora kanarratti maal ka mul'atu jira waa lamatu jira. Minimize and cancel ka jedhu jira. Minimize and cancel ka jedhu jira. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan filannoowwan kanneen kunoo kanneentu jira. Wantoota kana lamaan minimizing kun fuula banne kana Microsoft Word banne kana minimize goonee asii status barii kanarratti akka inni taa'u yoo barbaanne asii isa kanaan kilik goona. Sadan isaanii kun minimize, maximize fi closing kun controlling window jennee waamuu dandeenya. Controlling isaan sadan kun jechuudha. Sadan kun kan ittiin control goonu, kun kan ittiin minimize goonu, kun kan ittiin maximize goonu, kun kan cufuu yoo barbaanne ittiin cufnu ta'a jechuudha. Jala kanatti akkuma sana gidduu fuula adii asirratti mul'ataa jiru kanaan maal jennaani? Fuula adii asirratti mul'atu kanaan working area jennaan yookaan ammoo working sheet jedhamee waamama. Working sheet jedhamee waamama. Fuulli asirra jiru kuni fuulli asirratti agarru fuulli adiin kun working area jennee kan waamnu ta'a. Gara jalaa kanatti ammoo fakkeenyaaf status bar jennee waamna. Jala kanarratti kan jiru status bar jennee waamuu dandeenya. Status barii kanarratti wantoota adda addaati kan laallu. Status bar irratti wantoota adda addaati kan laallu. Inni kun page 1 of 1 jedha. Jala kanarratti kan ittiin guddisnuu fi kan ittiin xiqqeessinu jira. Kan ittiin guddisnu akkasumas kan ittiin xiqqeessinutu jira. Dabalataan status bariin nuti ilaalaa jirru kun status bariin nuti ilaalaa jirru kun amma fakkeenyaaf kan fudhanne amma minimize gooneerra deebinee kan minimize goone kana mul'isuu dandeenya. Kan ittiin sadan kana controlling window jennee kalaalle kan jechuudha. Jala kana akkuma sana dabaluu, hir'isuu fi akkasumas font size isaa kana sirreessuuf wantoota dhimma ittiin baanu jira. Akka waliigalaatti status bar jennee waamuu dandeenya jechuudha. Jala kana status bar jennee asirratti wantoota display nu ta'an kana kan laaluu dandeenya. Inni biraa kan laallu quick access jedhama. Gubbaa kanatti kan jiru kun fakkeenyaaf waan hojjechuu barbaannu andoo ta'uu danda'a, raadoo ta'uu danda'a. Gubbaa kanarratti ariitiidhaan wantoota filannu muraasa isaanii akka asirratti nu bahu yoo kan barbaannu taate quick access kanarra kaa'annee quick access kanarra access gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf save ka jedhu hin jira, open ka jedhu hin jira, new ka jedhu hin jira, andoo ka jedhu hin jira, raadoo ka jedhu hin jira. Isaan kunniin andoo fi raadoo maaliif nu tajaajila? Fakkeenyaaf barreeffama asitti barreessine waliif teknooloojii info tiyuub jennee osoo barreessine wanta amma barreessine kana duubatti deebi'uu barbaanne ishee tanaan fayyadamna. Andoo jennaani gara fuulduratti deebi'uu barbaanne ammoo raadoo ka jedhu kanaan fayyadamna. Asiin isaan kunniinis akkuma sana faayila kana gara PowerPoint biratti erguu barbaanne quick access dhimma itti baanudha. Isheen tunilleen faayila projektiiwwan create goone yoo jiraate display gochuudhaaf kan ittiin gargaaramnudha. Tunilleen PowerPoint faayila asirratti create goone kana Word irraa gara PowerPoint send gochuu barbaanne kan ittiin tajaajilamnudha. Tan ammoo quick access jennee jirra. Gubbaa kanaan tan jirtu tan ammoo save buttonidha isheen tun.
save bataniin tun faayila nuti barreessine kana lookeshinii walitti save gochuu yoo barbaanne kan dhimma itti baanu. Dabalataa wanti ilaallu asii office batanii yookaan ammoo faayil tayyattu sana keessa opshiniiwwan jiran hedduu isaa tokko tokko ilaaluu qabna jechuudha. Callisnee faayilii Microsoft Word irratti create goonee save gochuun dura jechuudha. So faayil ka jedhu kana click gaafa goone opshinii adda addaatu jira. Opshinii kana tokkoon tokkoon isaa ilaalla. Info ka jedhu kana gaafa click goone info ka jedhu kana jalatti maaltu jira? Info adda addaatu jira jechuudha. Protect document, impact document, manage document ka jedhu wantoota sadan kana jira. Isa jalqabaa kana haalaalu. Protect document ka jedhu kana gaafa click irratti goone maal arganna? Filannoowwan adda addaa arganna. Mark up as a final or mark as a final, inscription with password, restrict editing, restrict access, wantoota kanneen arganna. Akka walii galaatti filannoowwan afran shanan kunniin faayidaan isaanii maali waan jedhu sana ilaalu. Faayidaan isaanii faayila create goone tokko nama birarraa daangessuu yoo barbaanne, namni biraa akka access hin goone faayila Microsoft Word irratti create goone passwordin hidhuu yoo barbaanne yookaan daangessuu yoo barbaanne yookaan maloota jiran kanneen keessaa tokkoon fayyadamnee daangessuu dandeenya. Sanaan maal jennaan? Protect document jennaan. Fakkeenyaaf encrypt password ka jedhu kana gaafa click goone asirratti kun nu gaafataa jira. Maal nu gaafataa jira? Encrypt the contents of this file. Faayilii kan namni biraa akka laalle haguuguudhaaf passwordin dhoksuudhaaf passwordii wayii asitti galchinaa jechuudha. Passwordii wayii itti galchine asii okay jenneeni gaafa baanu faayilii nuti Microsoft Word irratti create goone kuni namni biraa akka access nurraan goone ni daangessaa jechuudha. Eessarratti argachaa jirra waan kana? Info ka jedhu. Office batanii yookaan ammoo faayil ka jedhu seennee filannoo jalqabaa opshinii jalqabaa info jedhu irratti kan laalle jechuudha. Kanaaf tokkoon tokkoon isaanii kanneen tokko tokko laaluun ni danda'ama. Kana jalallee akkuma sana filannoowwan adda addaatu jira. Tokkoon tokkoon isaa akkaataa barbaachisummaa isatti dhimma kan itti baanu ta'a. Bal'inaa yeroo wardii create gochuu keessa seennee practice irratti kan laallu ta'a. Ammaaf ammoo maalummaa isaa pilaatfoormicha wal barsiisaa jirra waan ta'eef karaa sanaa yoo qabattan gaariidha. Ni ka jedhu kana gaafa click goone amma wardii haaraa bannee jirra asitti. Wardii haaraa bannee dhimma itti bahaa jira. Wardii haaraa banne kanaan alatti wardii biraa fuula duwwaa biraa haaraa banuu yoo barbaanne ni ka jedhu kanarratti click goone ni san erga click goone filannoo dabalataatti nuwaa filannoon sun fakkeenyaaf blank peejiin hin jira. Peejiiwwan adda addaa kan foormaatingii adda addaa, istaayilii adda addaa, diizaayinii adda addaa qabu ni jira. Diizaayiniin barbaannaa ta'e diizaayinii kanneen keessaa diizaayinii barbaannu filannee diizaayinii barbaannu san open gochuu dandeenya. Yoo lakki haarawumaan fuula duwwaa banuu barbaade kan jennu taate isuma kana fuula duwwaa kanarratti click goonee bannaa jechuudha. Faayidaan niiwuu kun isaa jechuudha. Yoo ammoo search goonee faayilli wayii ka duraan create goone yoo jiraate Microsoft Word irratti ka duraan create goone yoo jiraate asitti barreessine maqaa faayila sanii search goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf system faayila jedhu yoo qabaanne system jennee barreessine toora kanaa search gaafa jennuun faayila system jedhu san nu barbaada. Sana booda faayila sana ni banannaa jechuudha. New ka jedhu kun purpose lama qaba. The first one is to finding the file that created in this system and find that file by searching the name of the file in searching areas. Iddoo searching area kanarratti maqaa faayila duraan asirratti create goone sana search goone barbaaduudhaaf nu gargaara. Lammaffaa filannoowwan fuula kanarra jiran keessaa yoo feene blank peejii banu yoo feene diizaayiniiwwan barbaanne bannee peejii haaraa dhimma itti bahuuf nu gargaara. Ni tayyattu sun open tayyattu tun ammoo open tayyattu tun gaafa click goone fakkeenyaaf asirratti ani maal baneen jira? Faayilota adda addaa asiin dura baneetu jira. Microsoft Word adda addaa kan bane fakkeenyaaf COC content ka jedhu jira, practical project ka jedhu jira, lay one doc ka jedhu jira, project ka jedhu jira, MO connect hardware ka jedhu jira, college practical project UC ka jedhu jira, apply quality standard ka jedhu jira. Tokkoon kun wardii ani bane jechuudha. Wardii kana keessaa fakkeenyaaf yesterday kaleessa kan baname kunniin hundumtuu jechuudha. Isaan kaleessa baname kanneen keessaa eenyu banuu barbaadda? Tokko irratti cuqaaste kilik amma soo goote sii banaa jechuudha. Inni kun kan ofii keetii defaultii baname kana keessaa kan filattu. Yoo barbaadda immoo lookeshinii biraa seente bifa kanaan fakkeenyaaf local C keessa osoo jiraate asii dhufte local C kana keessaa kunoo faayila kana keessaa proogiraama barbaadde banuu dandeessaa jechuudha. Yoo ammoo faayilichi sun
my document keessa jiraate my document dhufte yookaan ammoo download keessa yoo jiraate dhuftee bifa kanaan download keessa maal gochuu dandeessa banachuu dandeessa jechuudha. So inni kuni asii save batanii gubbarratti open tagettu sana yoo fayyadamneedha. Inni taanu save ka jedhu kun save ka jedhuu fi save asiin garaagarummaa qabu. Save ka jettu tuni faayila tokko faayila barreessine sana iddoo itti save goone faayila save goone san irratti kabiraa daballee save gochuu yoo barbaanne save ka jedhu kana filanna. Save ka jedhu kana filanna. Faayila amma haaraa barreessine yookaan ammoo faayiluma duraan save ta'e sana lokeeshinii duraan jirurraa bakka biraatti save gochuu yoo barbaanne immoo save as ka jedhu kana filannaa jechuudha. Garaagarummaan jira lamaanii inni jalqabaa save jedhu suni faayila duraan barreeffamee save ta'e irratti waan wahii add goone waan irratti idaane sana save naa godhi jechuun yoo barbaanne save ka jedhu kana fayyadamna. Faayila sana immoo lokeeshinii haaraa irratti deebinee save gochuu barbaanne in a new location save as ka jedhu kana fayyadamna jechuudha. Office button irratti wantoota jiran laalaa jira. Inni itti aanu print ka jedhu. Print ka jedhu kana gaafa laallee fakkeenyaaf asirratti waliif technology info ka jedhu kana barreessinee jirra. Isa kana print naa godhiidha. Printerri print ittiin sii godhu kunoo fideera. Printera kanneen keessaa printera tokkicha filannee fakkeenyaaf amma default printera kanarra jira. Printera kana keessa amma fuula takkittii tanan barbaada yoo ta'e asii current page ka jedhu irratti deebisee yookaan asii dokumentiin kun amma fuula tokko osoo dokumentiin kun fuula 10 fuula 200 osoo ta'e guutuu isaa print gochuu yoo barbaade asii print ka jedhu kana all print ka jedhu irratti deebisee print godha. Waa'ee printera viidiyoo biraa hojjedhee jira waan ta'eef viidiyoo sana laaluu hin dandeessanii. Kanaafuu office button irratti print ka jedhu kun saniif nu tajaajila. Lammaffaa share ka jedhu kana itti aansinee alaallu. Share ka jedhu kana gaafa laalle Microsoft Word irratti faayila hojjenne kana faayila Microsoft Word irratti create gooni kana nama biraatiif share gochuu karaa kamiin karaa social media dhuunfaa adda addaatiin share gochuu emailiin share gochuu personal online dhaan share gochuu karaa adda addaatiin maloota itti share gochuu barbaannu sana qofa filannee send gochuudhaaf jechuudha. Faayila sana nama biraatiif share godhuudhaaf kan ittiin fayyadamu. Export file ka jedhu kun ammoo share gochuu irraa garaagarummaa qaba. Export file ka jedhu kun export file ka jedhu kun garaagarummaan inni share irraa qabu maali? Faayila Microsoft Word irratti hojjenne kana gara PDF tti export gochuudhaaf gara PowerPoint tti export gochuudhaaf gara Microsoft Excel tti export gochuudhaaf formatii Word irra jiru kana gara formatii biraatti dabarsuudhaaf kan dhimma ittiin baanudha exporting. Inni itti aanu close jechuun fuula banne kana naa cufi jechuudha. Inni beekamaadha. Account ka jedhulleen akkuma isa duraa sana filannoo adda addaa qaba jechuudha. Namni kun informationii kana Microsoft Word keessa account ittiin seene kana kabiraa search godhee as keessaa barbaadachuu danda'a. Filannoowwan jiru kanneen keessaa yoo barbaade sign in godhee kabiraa seenuu danda'a. Waa'ee Word kana odeeffannoo dabalataa asii account kana page kanarra seenee search gochuu danda'a. Option ka jedhulleen akkasumatti option dabalataa adda addaatu jira. Asirratti waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Isa kana practically Word irratti illee waan laalluu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf option ka jedhu kanarratti click gaafa goone display option jira. Kabiraa dabalataan profiling option, save language option, advantage option tokkoon isaa asirratti formatii Microsoft Word kana sirreessuudhaaf akkaataa inni display itti nu godhu akkaataa faayila keenyatti create goonu font size isaa bal'ina screen isaa xiqqeenya screen isaa akkaataa inni qubee itti agarsiisu akkaataa inni save itti godhu waa hundumaayyuu asirratti adjust gochuu hin dandeenya. Qubee akkamii akka nu baasu akkamitti akka irratti hojjechuu dandeenyu formaatii adda addaa asii kattiin sirreessuu dandeenyudha jechuudha. So akka waliigalaatti wanni hagammaa ilaalaa jirru kuni maali? Office button yookaan ammoo file tagettu tana keessa wantoota jiran tokko tokkoon kan laalli ta'a jechuudha. So tiitoorii keenya kanarraa yookaan viidiyoo barnoota har'aa keenya keessatti wanni nuti baranne maali? Pilaatfoormii Microsoft Word kun maal fakkaata? Guutuun pilaatfoormii isaa fuulli isaa guutuun kun maal fakkaata? Asii faayilirraa jalqabee home insert isaan kunniin design toora kanarraa jalqabee qabiyyee isaan hojjetatti qabatan guutuu waliin jalqabee qabatee maal jenneeni riiban jennee waamna. Tokkoon riibanii kun taabiiwwan adda addaa of keessaa qabanii taabiiwwan tokkoon isaanii maal of keessaa qaban jenne fiichariiwwan adda addaa of keessaa qabanii tokkoon taabiiwwan kanneen jala fiichariiwwan jiran maal dalaganii akkamitti dalaganii tokkoon viidiyoo kanatti aanee paartituudhaan kan laallu ta'a jechuudha. Paartituun eenyurraa jalqabna? Hoomirraa jalqabna.
hoomii jala wantoota jiran kana hunduma isaa tokko tokko laallaa jechuudha. Dabalataan paartii itti aanutti illee insartii jala wantoota jiran kana tokko tokko laallee piraaktikaali Microsoft Word irratti waan hojjettan ga'umsa guutuu akkasiin horattan isin taasisuudha jechuudha. Kaa'uun barnoota kana namni tokko konfidensii guutuudhaan deeggarsa nama tokkootu osoo hin gaafanne Microsoft Word irratti waan hojjechuu danda'u hojjechuu akka danda'u. Amma fakkeenyaaf waan barreessine kana seef goonee leekcharii keenya haa xumuru. So waliif teeknooloojii infoon yeroo kamiyyuu ogummaadhaan isin deeggaruudhaaf odeeffannoo waa'ee teeknooloojii haaraa adda addaa yeroo yerootti isin biraan ga'uudha waan ta'eef chaanaaliin keenyas akka guddatu laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatina. Dabalataan viidiyoon keenya nuti hojjennu yeroo hundumaayyuu isin bira akka ga'u mallattoo bilbilaa sana gadi cuqaasuu hin dagatina jecha. Faayila kan amma seef haa goonu faayil zen filannoo haaraa seef gochuu barbaanna seef as ka jedhu kana filannee iddoowwan jiran kana keessaa fakkeenyaaf maay kompiitarii keessatti lookaalsii keessatti yookaan ammoo maay dookumentii keessatti yookaan deeskitoop irratti browse ka jedhu kana asii kilik goone browse ka jedhu kilik goone dookument yookaan ammoo lookaalsii yookaan deeskitoop tokkoon filannaa deeskitoop ka jedhu kana haa filannu deeskitoop irratti kilik goone faayila sana maqaatti barreessina jechuudha. Maqaa faayila sanii fakkeenyaaf waliif teeknooloojii info kama jedhu kanaan haa dhiifnu zen asii seef jennaan. Seef gaafa jenneen faayila sana seef nu godha. Seef gochuun dura garuu faayilli nuti seef goonu kun gosni isaa maali? Gosti isaa Microsoft Word. Asitti gaafa kilik gootan kun filannoo baay'ee isinii fida. Filannoo baay'ee sana keessaa osoo faayilli nuti seef goonu kun PDF ta'e PDF ka jedhu kana filanna. Nu garuu faayilli nuti amma hojjenne kun Microsoft Word dha waan ta'eef Microsoft Word filachuu qabna jechuudha. Filannoo kanneen keessaa Microsoft Word filachuu qabna kanneen keessaa jechuudha. Word document ka jedhu kan isa jalqabarra jiru kan Word document ka jedhu kanarratti deebisnee Word documentii filannee faayila kana save goona. Then save erga goone isa kana close goone faayila save goone sana laalla. Kun amma asirratti isinitti mul'ataa jira. Waliif teeknooloojii info ka jedhu kan amma kilik yoo gootan kunoo wanti nu hojjenne isa kana ta'a jechuudha. So this is all about the platforms of Microsoft Word jechuudha. Platformii Microsoft Word kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu paartii 2 irratti tokkoon taabii kana jala fiichariiwwan jiran tokkoon isaa piraaktikaali hojjechaa kan laallu ta'a. Haga viidiyoo lammaffaatii walitti deebinutti paartii 2 qabadheen dhiyaadha. Nagaan tura. Bye bye.